maaliif obboleessa keenya abdeelleen haa galatoomuu asirratti naaf hiree na dhiyeessuudhaaf hedduun gammadee maaliif waan biraatiif illee osoo hin ta'in kabajaa isaaf qabuu fi tanii saba kiyyaaf qabuuf har'a dhugaa namni yeroo hedduu zakii daalaas zakii meessa jira meeqamii jee hedduu yaaddawaa ture. Kanumaanuu asirratti na harkanii yaada jiruu fi nani waan kana dirqameetuma malee asirratti illee harkamee nama akkasitti illee garsiisuu fi neechuuf illee yani nama sooshaal miidiyaatti illee miti dhugaa dubbachuu fi laakiin immoo jaalalaa fi namuma gartee yaada tokko sirratti ibsachuu fedhuu fi yaada atummaan kunuu nama akkamii isuma kanaa umeen ilaallaa TikTok makanaa'u nama hedduudhaatu maqaa isaatiin banatee jira. Mee inni hunuu kamii inni noo TikTok kana ni qabamu akkamii yaada jiru garte. Kanuma hundaafuu mee waanuma kanaa warra anummaan as bahee isaaniifis mee fakkeenyaa ta'u ani waa'ee TikTokiitii fi waa'ee sooshaal miidiyaa kanallee hedduu raawwannan jiran yooniin seenee ilaalee Feesbuukni sanilleen yeroo gargaarsaa fi haalli tokko onlaayinii irratti yoo wanni maxxanfamu laalumaaf malee nama sooshaal miidiyaatii miti. Immoo warraan tana dhugaa dubbachuudhaaf TikTok jechuun dirree mu'asharaa jechuun obboleessa fi. Kanaaf har'a dirree mu'asharaa tanarratti argamee amma warri gartee cicciree fuudhee sagalee tiyya tana gartee facaasuu fi kanatti hofluu fi kana qoosuufu si galtee warrummaan koomadiidha jaamtu uzuliyuu fi kasoonkoo fi tajaajiltuunii fi hundinuu warraan tanagaa haa oowwifatanii jeetiin. Dhugaa jechuudhaaf ani dhugaa nama shabaabaa nama gartee nama hofluu fi jaalachuu nama simachuu nama hedduu kabajaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne dhabaa fi qabaataa osoo hin jenne kutaadhaanii fi gandaanillee nama filuu miti. Immoo akkanatti saba kiyya dura taa'ee isaanii wajjin yaada tokko wal jechuun hedduu natti tola. Kanumaan wal qabsiisee immoo har'aan tana bu'aa hedduu takkaan na mudatee ani waan kanallee hin beeku immoo akkuma abdiin jeetti reefu isiniif tuqeetti ture waa'ee maqaa doktorummaa kana akkamii doktorummaa jennee zakii yaamnamu akkamii yaada jiru irratti gaafii dura hogguunanii geestii keessa seenu waan hin dhageenyaa. Osoo atiin dhufin dura dhiifamu osoo atiin dhufin dura maqaa baasaaf jennaani namu doktor Khan Baabaa Khan Haaji yaani doktorri heddummaannaan bas doktorummaa keessaa fudhannee nama kuno almost nama 4 irratti doktorummaa kana doktoreetii kabajaa siifan nu deemna nurraa fudhattaayii asumaanuu sin jenna mee akkam jedhu. Kana irratti deebisaa kan nu barbaada. Maaliif ani dhugaa dubbachuuf doktorummaa sin barbaadu. Waan muuxannoo ittiin qabnee fi gartee dhugaa namni amma asirratti yogguu bahu ijoolleen keenya ni agarra doktoreetummaa kabajaa gartee ittiin wal qoosanii fi kanuma abbaanii fi kanne tana taati. Namni immoo bifa biraatti gara biraatti illee akka biraa hubachuu waan danda'aniif ani sanii yoo na yaamu baattan natti tole jeetii yaada dhiifamaa wajjin. Tole galatoomii zakiin nama olii tana hin feene irraa takka ganan arke keessatti zakiin jalqaba irratti obboleessa keenya abbaa hiyyeessaa yeroo tante qaalii aarsaa gootee sagantaa tana irratti nuuf argamuu keetiif galata maqaa kiyyaa fi maqaa uummata daawwattoota kiyyaatiin galatoomsin jechuu barbaada. Egaa daarektii kama sagantaati seennaa gara sagantaa osoo hin seenne duratti zakii waan jettu ni qabda. Sagantatti daarektii seenuu deemna amma ragaa fi deebii. Dhugaa dubbachuuf nama waliin jedhullee hin jiru immoo waan na mudaterraa tasbii tanaan fidadhee galtee. Maaliif fidatte zakii tasbii? Dhugaa tasbiin tun wanni irratti dhuftee fi har'a zakiin
paablika irra bahee namni arragaa akkuma reefu jeesanitti uzulliuu fi maalee fi gartee kasoonkoo fi wii jechuun hundinuu arraan tana yaa rabbi afaan namaa jalaa na baasi jecha kiyyallee kan ofaanii bahu gartee kalaama namni illee itti gammadu kagaltee dhiiraa dhalaa osoo hin jenne isaanillee itti gammadan rabbi na haa godhu anallee haa tokkummaa namaatii fi jaalala namaaf raabsu rabbi na haa godhu yaada jiru irratti kana fidadhee jechuu barbaadeeti kana hara sagantaa naafettan irratti deemuudhaaf kan qabu banuun dandeessa. Okay. Galatoomii. Uummata keenya galatooma ulfaadhaadha. Taattaa fi ammallee itti fufaadha. Isin hojii teessan anis hojii tiyyan jalqabaa zakkiinis waan gaafatame irratti dhaabbatee inshallah deebisaa gaggaarii akka nu deebisu abdii qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraa keenya sagantaa bareedduudha. Galatooma ulfaadhaadha. Tole mee jalqaba irratti zakkiin eenyu maqaa kan kee guutuu yeroo takka do not disturbing godha telefoonni kiyyan irra bilbilamu jira daqiiqa takka nu obsaadha dhiifama yeroo takka. Okay. Difama. Thank you Sadiq galatoma warren zakki bitti asmaanu dhaamsi lammada challenge na kanname namni ol seentan hundi zakki follow godhu akka daganne kuma 4,800 irra jira follow godhaadha. Tole mee jalqaba irratti maqaa kan kee guutuu zakkiin eenyu zakkiin eessatti dhalate sanbooda biyya baqaa eessa jiraate amma hoo eessa jira zakkiin? Maqaan kiyya Zakii Muhammad Idrisi Ikin daladhe magaalaa Harmaayaa ana Harargee Bahaa bikiniin biyya baqaatti Nairobi amma immoo bikiniin jiru magaalaa Dallas Texas Ameerikaadhaan jira yeroodhaaf. Galatoom jalqaba gaafa biyyarraa baatu bara kam turte bara kam ture akkasumatti umriin tantee meeqa turte gaafa san gaafa karaa biyya baqaa deemtu? Dhugaa dubbachuuf yeroon ani biyyarraa deemu nama waggaa 8ti. Waggaa 8 biyyaa baate? Maaltu si mudate karaa kanatti yeroo deemtu achirraa kaatee aga Naayiroobii ga'uuf? Maaliin makiinaa akkamis si dhiisan umrii xiqqoo saniin? Ani akkootiyaa fi habootiyaa wajjin biyyarraa ka'ee karaa Naayiroobii dhufe. Yeroo sanitti Indegee jaaniini xayyaara xiqqaa tokko jira karaa 12 fuudhu. Saniini karaa Moyyaaleetiin achirraa horree Naayiroobii seenne. Yeroo sanitti wanni nama jette karaa kana hagaa Naayiroobii jirutti wanni kan jiru jechuudha. Kallattumaan inni gaarii ta'e alhamdulillah. Mashallah. Zakkiin ijoollummaa isaa akkamitti dabarse? Maal irratti dabarse jetti gaafiin? Akkamiin dabarsite ijoollummaa hanqe? Ani ijoollummaa irraa eegalee hedduu nama daldala yookaan naggaduu waa godhuu jaallatu. Jalqaba eegaan irraa bee Naayiroobiitti dhufee barnootaan eegalee Usumaan barnoota barachaa jiruutiin gidduunis daldala naggada gartee ifumaaf achi keessa waa gurguranii fi waa bitee yaalaa erguu figalee waan akkasiitiin eegalee daldaluma keessatti bareechuu dandeessan gabaabaa. Thank you. Sagalee jechuu jiran hordoftoonni sagalee zakkii mee? Sagaleen dhagayamu? Amma ni dhagayamu. Yaa bilbila lafa wanna godhee jiranii sagalee isaan biraatti. Tole galatoom. Maaliif zakkii Daalaas siin jedhu turan hawaasni siitu baafate moo maqaa kana hawaasaatu siif baase zakkii Daalaasiin beekamta hawaasa biratti eenyutu siif baase maqaa kana? Akkuma beekamutti Daalaasiin magaalaa Texas keessa jirtu. Maatu maqaa sana moggaasee naa moggaasee. Thank you. Ammallee sagalee jiru jirame sagaleen irraa kana qabees ni hojjaa ofirraa.
akkanatti amma silaa bikka maayikii isa waan wayii xiqqoo silaa jala keesse akka sagaleen danteessin. Hayyee. Yaa akkana bareeddu amma sagaleen silaa. Yaa abdii ati kamalee na gootee bari yaa obboleessa fi. Wanni hin beekne nama hin beektu jaani. Okay, amma ni dhaga'amaa hordoftoota mee zakkii mee. Amma dhaga'ama. Dhaga'amuu ni dhaga'amaa. Okay, qulqulluudha sagaleen ni dhaga'amaa mi amma? Ati na dhageenyaan isaan ni dhaga'anii maa rakkina qaba. Amma sinda amma bareeda. Okay. Galatoomii ulfaadhu mee zakkiin karaa miidiyaadhaa akkamitti dhufuu dandeesse? Dhufi jennaan immoo dhufiinsa hawaasaan yookiin uummata biraatiin addaa dhufte. Dhufiinsa hawaasa keetirratti maallaqa dhangalaasuu miidiyaa irratti pootoon dantee mul'annaan zakkii nagana kan. Pootoo dantee agarraan zakkii nagana kan. So dhufiinsa addaatiin dhuftee miidiyaa kana immoo dhufi jennaan bikka takkatti garagalchite. Zakkiin akkamitti karaa miidiyaa kana dhufuu danda'e jalqaba. Akkasumatti eefuma miidiyaa irratti dhufe zakkiin hawaasa isaatiif gumaacha ka'ee gale nuti gaa miidiyuma irratti agarrutti jirra. Mee kanaan wal qabatee jalqaba akkamitti akka karaa miidiyaa irratti namni akkanatti baasuu danda'e kanaan wal qabatee nu himi dura. Jalqaba waan hundinuu rabbuma biraahi. Ani dhugaa dubbachuudhaaf yeroo duraatiif namni qilleensa irratti na baase jaafeetu asinillee isa galateeffachuun barbaada. Waan paablika irra na baaseef osoo hin ta'in galateeffannu gartee nama tokko guyyaa tokko tola si oolee yookaan hawaasa kee biratti si baase galateeffamu waan qabu malee as keessatti ani baasuullee barbaadeetii miti yeroo hedduu innilleen waan osoo anaa fi inni osoo waliin beeyne duratti waan hedduu taniinan godhaa ture jira jechuudha osoo paablikaa irratti hin baaneen duratti jechuudha. Kan amma inni waan kana hawaasaaf fakkeenya taataa waan kana immoo si jalaan illee gartee namoota miidhaa ijoollee dargaggoota akka keenyaa kunilleen barnoota irraa fudhachuu dandeenya abbootii qabeenyaatii fi ilmuma namaatiifuu ati gartee tola ooltummaa ta'e sana beekuun hedduu gaariidha jee waan anis yaada san qabuu fi bifa sooshaal miidiyaatti yoo dhufte hedduu bareedanaan jennaaniin seene malee ani keessa kanallee waan hin dalaguu fi waan hin godhullee asirratti baasuu fi bu'aan asirraa harkadhullee hin jiru immoo yaallummaan kiyya hawaasni kiyyaa fi namni keenya ilmuma namaatu jechuu gartee ilma Oromoos ta'e kasaba biraatis ta'e islaama ta'e kiristaana ta'e waaqeffataa ta'e nama kana hunda osoon addaan hin fille bikki rakkinni itti argamee fi bikki itti gargaarsatti barbaachisamutti waan natti dhagahame waan anis ilma namaa ta'ee gartee dhaladheef jecha nama rakkatu haga dandeettii xiyyaatti himaan gargaaraa waan rabbinaa laafsechuufiin waan kanaaf seenee gabaabumatti ani yeroo duraatiif Jaafari haa waan sooshaal miidiyaa irratti na baase wanni inni sitti irratti yeroo duraatiif fakkeenya namaaf ta'uu danda'a jirra na baase haadha kiyya isii quban qabne isii manaa fi makiinaa fi waan takka isii duuba godheetiin akkasii sarpiraayiz isii godhe sarpiraayiz sanuu isaatuutu deemee waan san irra na gargaaree na onneechuu ture kanaaf ilmii ansallee galateeffachuu fedhu. Thank you. Galatoomii jennaan jaaffeen asumaanu. Mee of duuban si deebisaa jireenya kan kee keessatti dalagaan gata aantummaan ati dalaydee or wanni chaalenjiin dalaga irratti si qunnamtee dalagaan ati irraa gata aantu mana namaa taatoo waan addaa waan xiqqaan ati dalayte kan yaadattu keessaanii jira. Jalqaba Naayiroobitti gaafa namichi du'e nama Isha makaddaa kana biyya alaa erguu unsiilee biyya Arabaa kana tagartee gaarisaa lojjaaniin ganda Somaalotaa sanii gurguramtu jira. Waan gartee gawaalee adda addaa kanaan fuudhee ergaa ture karaa biyya alaatiif Austraaliyaa, Kanadaa, Ameerikaa
UK kanaan erguu ture. Kana wanni jalqaba hojiirra eegalee. Thank you. Zakkiin dhalataadhaan naannoon dhalataa Harargeeti. Ani immoo hanga narkeetti Zakkiin yeroo gargaarsi jiru naannoo hunda bakka hunda ni dhaabbata. Namoonni tokko tokko immoo yeroon argu viidiyoolee garaagaraa Zakkiin gandummaa qabaa naannoo Harargee malee hin gargaaru jaan. San irratti Zakkii maal jettu? Yeroo uummanni rakkate ati rakkataa Harargee qofa bira dhaabbattamoo rakkataa hunda bira jirta? Dhugaa dubbachuuf abdii fayyaa waan namni asirrattis arguu danda'u. Ta'usoo namni asirratti narkiin ani dhuunfattee keessaan godhuustu irra hedduudha. Walumaa galattuu an nama akkuma reefu jeeti Islaamaa, Kiristaanaa, Waaqeffataadha, Oromoodha, Amaaraa, Soomaaleedha, saba biraati jee nama hin filu. Nama hundaa waan ijuma takka ilaaleetiin gargaara. Thank you. Galatoomii namoonni waan kana dhageessan viidiyoo biraatu ni gootanii viidiyoo akkanaadha riikoordii godhadhaatii bakka hunda waliin gahaadha because ololli akkanaa yeroo garii ni deema waan ta'eef tole galatoomi. Asumaanuu waan tokkoon dhagee uummanni manaa warreen koomantiin gidduun sagalee akkana jettan sagaleen likitti akka dhaga'amu waan harkutti jira. Please yoo dandeessan koomantiilee akkasii godhunaadha dhiifaman of kolchaadha. Mee asumaanuu Zakkii waan tokkoon dhagee Zakkiin mudannoo bokkottuu isa mudatte takkaatu jira jedhanii naa himanii dooraala Ameerikaa 600 ol maatiin isaatiin jalaa dhorkamee akkasumatti karaa maallaqa Itoophiyaatti yeroo deebisnu karaa miiliyoona 100 waan tilmaamamu jalaa qabaniiti akka malee godhanii jaan sun immoo maatuma keessaan wanni akkanaadha irratti tahee jaan. Zakkii wanni kun hagam takka dhugaadha wanni akkanaa mudannoon akkanaa si mudatee maallaqa hagana gahu namni akkamitti nama dhorkachuu danda'a. San booda akkamitti haate maaltu si mudate waan kanarraa wanni kun jalqaba dhugaadha yoo dhugaate akkamitti ka'uu dandeessee maaltu irraa si mudatee maal irraa baratte waan kanarraa. Dhugaadha wanni sanii ni jira madura interview gabaabduu jaafetuuf na godhe irratti illee ibseetiin ture immoo fageenyaan yoo nama dubbadhe nama hundaatillee barnoota ta'a. Dhugaani aanaa kiyya nama na dhiyaatu jaarsa isiitii fi habootiyya maqaa isaanii illee asirra dhahuu hin barbaadu. Gabaabutti habootiyya jaarsa isiitii. Waan kanaani amaanaadhaan maallaqa kanallee kan osoon isaanitti hin kanniin dura beeki maallaqni kun nama alagaa nama dhalaadha sigaltee isilleen haa galatumtu saadaa jaaniini haadha warraa Zakariyaati magaaluma nuti jiraannu kana keessa jirti isilleen dhugaa dubbachuuf asiinillee galatumfachuun barbaada. Maaliif isiin tun obboleettuma rabbiiti nama kuma faamiliitti walitti dhiyaannu. Kana bira yoo xiqqaate waggaa caalaadha malee inni kun isin bira ta'aa ture. Anamma gaa haalli yeroo sanitti naaf mijaa waan turre isin biraa illee fuudheetiin akkasitti isilleen nama amanamu jettee yaaddu nama habooti jettee amanu hedduun faamilii hedduun qaba baay'ee asirraa. Kanadaa fi Ameerikaa hedduu jira. So nama amma sila family fi keessa namni nama bira kaayyadha jee yaade kunilleen isilleen nama amanamaadha. So dhuma rakkina hin qabu yoo eegaatis isii bira kaayyachuu barbaadde isii san bira jetteetiti maqaa isiitis naa dhooltee anillee inni sun biraan kaa'u deeme jee akkasii waan san fuudhee biraan kaayyatii fi jaarsa habootiyyaa kana bira jechuudha. Fuudheetti geessee yeroo sanitti nama gartee ani family kiyyaa aanaa kiyyaa nama gartee waan hunda daran caalaa anaaf ta'u nama jeetiin nama kiyya abdattee waan san isaan bira jiru. Nama bikka kana garaagarummaa nama keetiitii fi nama alagaa gidduu jiruun ibsuu barbaadeetti si gale. Namni alagaa jechuun waggaa tokko maallaqa bira taa'ee ture. Naa kannanii fuudhee bikka biraa faamilii kiyya bira geessee aanaan kiyya immoo baatii 2-3 keessatti natti taphatanii gartee
bu'aa bahii meeqa keessa na dabarsanii maallaqa kana manguddoo fi sheekotanii fi namoottan isaanii dhiyaatu. Ani itti himatiin hin jiru. Maayyiirra gaa akka malee natti taphatanii yeroo sanitti anaa beeku dhugaa dubbachuudhaaf malleen sanillee na barbaachisa. Muciyyoo tiyya xiqqoo takkaa jira. Tamma yeroo hedduu laayina kanarratti du'aayilee godhaa fi je'ee yeroo hedduu dubbatamtu. Mucayyoonni nama fayyaadhaan dhalatte yoo tiyya lammaffaati zikiraa jaaniini. Sukkaraatu guyyaa keessaa isitti dhufee isii amataa fi baatii takka. Amataa fi baatii jira. Sorry. Guyyaa keessaa sukkarriitti dhufu. Anaa yeroo sanitti kanaanuu bakka yaaddawaa jiru rifadhee yeroo umrii tiyyatti ani gaddaa gabakaa agartee akka malee garaan kiyya hunna badee gaafa ilmoon tiyya san dhukkubsatte sani garte. Yeroo sanitti jechuun maallaqa kanallee na barbaachisaa maallaqa kiyya kana naa kannaa yoo dandeessan mee cinallee naa kannaa yookiin illee mee hanguma feetanuu fudhadhaa hanga kana nu biraa qabdaa ja'aatii naa kannaadhaa je'eniitiin dadhabe. Akkasitti obboleessa kiyya maallaqa san gaa isaanis ani jaarsa isii nama akka saahibaatti walitti dhiyaannu nama wajjin yeroo gaarii hojii dabarsinu sababnummaan ani waan kanaa fuudhee itti halluu danda'e sababaa isa akka gartee saahibaatti walitti dhiyaannu. Maaliif faamilii daran caalaa bas hedduu walitti dhiyaannaa jaarsa isii kana. Innilleen isaan jala goreeti isaanii wajjin faamiliidha waa'ee faamilii keessa galuu hin danda'u. Daanjee hawaasa fi manguddoon gunti ergullee dubbii karaa isaaniitti jechuudha dabarsa. Gabaabumatti haalli keessa dabree yeroo sanitti garuu akkaan jabaadhu akkaan abdii horuu nama gartee silaa akka isaan ittiin na fadhaniinanii yookaan deemee miidhaa isaan irratti jiru. Akkaan anummaanuu maatii tiyyaa fi jiruun tiyya sunillee laaqamtuu yookaan akkaan anummaanuu if waa godhu yookaan akkaan ani gartee waa hedduullee asirratti yoonneechuullee hin barbaadu. Hin kanninuu maallaqa kanallee yoo barbaachisaa taatee nuti himmaan itti erginaa himmaan jechuun nama gaa si dhawee si wanna jechuun si binnee si wanna boonallee jaanii na sodaachisaa turan. Haga san anillee nama akkasitti bikka kannuu fi siintiisi nama uumamaanis nama waa sodaatu miti. Akkaan anilleen yookaan qawweellee qabadhee dukkaana qabanii dukkaana isaaniitti faa dhaqee kaameeraa faa ilaalanii ruufii faana godhatanii hidhaa faa nanaquudhaaf si galte. Sochii meeqa kanarratti yaadanii ani immoo taargeeta isaan keessatti na harkachuu barbaadan isaan keessatti illee hin gallee fi guutumaa guututtuu eegaan manguddoo fi sheekanii fi hawaasa ollaa magaalaa Jibuutiin illee dadhabee rabbuma irratti hin dhiisee ilaa aduu ammaa jechuun ammaa achiita jidduu waggaa 3 akkasittiin firraatti dhiisee onnadhee karaa jiruuti yaadeenii dalagachaa alhamdulillah as ga'ee bira kutee maatii kiyya gargaaree saba kiyya akka dandeettii kiyyaatti fakkeenya hawaasa kiyyaatullee akkaan ta'uu danda'utti gargaaraa jira. Faddiinti hundinuu beekumsa kiyyaa fi dandeettii kiyyaa fi humna kiyyaan osoo hin ta'in tanuma rabbii guddaa ol ta'eeti. Kana fakkaata gabaabatti obboleessa kiyya. Maashaallah. Rabbiin rabbuma irratti dhiifte rabbiin saasan caalu siifaa kannuu ammallee siifannee jira. Waan guddaa waan irraa baratanii barumsa guddaadha irraa baratanii galatoomii ulfaadhu mee sadagaa fi itti aantutti gargaarsa hanga irraa kannite keessaa gargaarsootu hunda haga irraa gargaarsi hisaaban qabu yeroon si gaafadheetiin ture keessaanillee mee ni yaadatta waan kannite kana namoota siin jennaan wallaahi yaadadhuu naan jettee yoo kun heddumina irraa hanqee gargaarsoota haga irraa kannite keessaa gargaarsi sarpiraayis godhee si boochise gammachuu keessa si boochise ni jira yaadattu ni qabda gargaarsoota kana keessaa. Dhugaadha. Yeroo duraa akkuma ani amma Jaafariin walitti hin dhufin dura jechuun waggaa 3-4 dura biyya magaalaa Harmaayyaattiin gargaarsa nama 300 nyaataa fi raashina kana zayitaa fi waan dhangaallee qabsiisee fi nama
nyaachisaa ture. Yeroo miskiina waraabanii natti keessaan natti ergan hedduu garaa kiyya na badee boo'ee gaafa san jechuu ka yeroo duraatiif akka malee gaddee ture hedduu garaa kiyya na badee. Masha Allah. Galatoomi har'a gaafiilee itti aantutti wal duraa duran dubarraa. Akkana itti gaafiin Zakkiin dargaggeessa bareedaadha, maallaqa qaba, harkistuu qaba. Egaa waa hunda rabbiin siifannee jira. Zakkiin jaalalaan qabamee fayyadu. Mateen jaalatti suntu jaaraa miskiina guddaa xiqqaan jettu gaafa shabaabummaa dardara lafaa haatu irratti jaalalaan qabamtee ni beekta. Yoo qabamtee jiraatte jalqaba bara kami ati umrii meeqaa jaalalti si qabdi? Dhugaa jaalalaan qabamee ni beeka. Sigalee maaliif ilma namaati? Namni nama hin jaalannee fi namni hin jaalatamne namaa miti jettee. Sama namaa dhiisii beeyladaan ni jaalatamti. Yeroo duraatti kan eenyatti kaniin jaalalaanis qabamuu danda'ee jaalalaan illee irraana qaban jechuudha. Tole jaalala san keessatti jalqaba gaafa qabamtu sanii madaan onneen cabxeetii nama san addaan baate moo gaafiileen itti aantu wal duraa duuban Zakkiin ammaan tanoo haadha manaa fuudhee jira. Yoo fuudhee tanuma jalqaba jaalalaan walirraa qabaman san fuudhee moo biraa fuudhee jettii akkamii deebistu deebisaa kana? Ammaaf ani nama maatii jaartii gaarii qaalii akkaan jaaladhu ilmaan sadii kanneen irraa horee qaba. Garuu kun akka gaafii keessa dubarratti wal qabsiisee guun deebisaa san si deebisu osoo isii wajjin wal hin jaalatin jaalala waliin bultii fi jaalala keessa waliin galiin dura nama siin jee kanaa wajjin jaalala wajjin isii duratti dabarsaa ture jechuudha. Namni sanilleen nama Keeniyaa wajji turree. By the way, isii amma silaa jaaladhe kana durallee haadha manaatii yaa wajjin xiqqoorraa xiqqeenyarraa wajji guddannee wal beeknaa jechuu gabaabatti. Yeroo sanitti namu isiinis heerumtee jirtii turte. Midhaanii fi bishaan namaa kanas bikkatti rabbii walitti fiduu fi yoo hanga manga wajji jiraatanis rabbumaa beekaa gatte. Waan yeroo sanitti jaalalleen qabaachuu ture. Isiin sanillee nama as dhuftee asitti maatii ijaartee jirti. Immoo yoo waan kana diteelii keessa akkasitti ibsee hagarii jaalalarraa waan hofaltanii hagariitis waan isin maraasisu hagariitis waan hedduu as keessatti namni gartee irraa hubachuu danda'a jeetii yaada. Immoo kanaaf amma yoo isin dubbadha kanaan jette yoo taate malee anamma as keessatti kana baaba kanaas dubbachuullee hin barbaadu. Gaafiidha. Gaafii kana ni deebistaa yoo ta'e sin deebistu. Kana fakkaata abdii. Galatoon jalqaba irratti haadha manaatiin qaba jettee jirta. Ijoollee irraa qabda. Maashaallah. Jalqaba irratti mee haadha manaatii wajjin akkamitti walitti dhufuu dandeessi? Siitu gaafii jaalalaa dhiyeesseef moo ishiitu siif dhiyeesse? Dhugaa dubbachuuf dhalaan beekni hagam feete yoo si jaalattee isiin baafattee hin dubbattu dhiirumaa gaafataani. Dhiirumaatu ammaas yoo isiilleen wal qalbistan irra jarjaree deemee dubbisuu dhiiraa jechuudha. Anumaatitu isii wal baruu fi maaliif duraanis waan already wal beeynuuf akka carraa ta'ee ani hojiidhaaf isteeta irraan deemaa ture. Ani Daalaasiin jiraachuu ture. Isiin Atlaantaa ana dura dhuftee jirti. Atlaantaa Joorjiyaa jechuudha. Achittiin arkee yeroo sanitti bas isiinis maatii wajjin hin jirtu. Nama iddoo kophaati jechuudha. Waan duraanis xiqqeenyarraa wal beeynuuf baatii takka keessatti jaalalatee wal fuunee
daalaas fideeni asitti ilmaa walirraa horree hagana as keenyee jechuudha. Maashaallah. Ammallee rabbiin biisinaa dheeressu dhumatti hojii sinaa jiraachisu. Dubartoonni keenya takka gaagaa fi dila keessaanis koomantiinis barreessu jiranii zakkiin jaartii yoo qabaate yoon qabaanne hin qabu yoo qabaate immoo lammaffaa taanaa fi sadeessoo taanaa fi afreessollee taanaa fi jechaa jiran zakkiin kanarratti akkami dabalata haadha manarratti barbaaddaa dubartoonni keenya dila tokkootu si hawwachuu jira abdii sirraa qabanii saniifuu maalii deebisaan kan ka'e asirratti asumaanuu warroottan gaafii na gaafachuu turan kanaaf maal deebistaaf lammeessoo ni qabdaa hawwii. Ani jaartiin tiyya takkuma ilmi namaatu jaartuma takkarra yoo taa'ee asiinillee ibsuufadhaaf maaliif yoo jettee jaartii eegummeessuunii fi jaartii lamaa sadi fuudhuun yaaduma keetii fi jiruma keetii fi qabeenyuma kee facaafti jettee. Jaartii tiyyataniin amma hojii jiru haadha manaa tiyya qaalii taniin takkaa fi afur isii godhadhu isuma tanaa hin jaajuu rabbii wajjin inshaallah. Shiishe maashaallah. Assalaamu alaikum dubartoota akkamitti jirtan nagayaami maaliif jirtan isin maal godhu jirtanirra nageenyi rabbi akka isin bira jiraatu abdiin qabaa egaa galatoomaa deebisaan isin deebite anumaa isinii godhuu hin danda'u dubartii takka afuriitiin qabaa jee salaamu alaikum salaamtuma isin jaa okay galatoom namoonni tokko warreen qabeenya qaban irra guddaan isaanii faamilii isaaniitii fi jaartiidhaaf ijoollee yeroo hin kennanii qabeenyaa biizii ta'an jaan zakkiin kanarratti yoo faamiliif maatiidhaaf yeroo ni qaba yeroon ati biizinasa irratti dalaga irratti dabarsituu fi maatii keetii wajjin dabarsitu wal siidan jira. Ani dhugaa dubbachuuf nama maatiiti nama akka malee maatii jaalatu nama sa'aan 24 keessaa sa'uma hirriiba akaafnu gartee yoo namni guura fuufeete namni gartee yeroo san wayii wal arka namoonni rafa namoonni akka nama akhiraati gartee du'ee jira. Yoon ta'in sanii achi sa'aa 8 tarafuun achi baafannee alatti sa'aa taan hunda maatii wajjin nama jiru nama maatii wajjin jiru bareedduu gartee yeroo hunda sagartee bu'aa bahii hin qabne sa'aa fadhan mana keessa hojii ta'anii sa'aa fadhan rafanii sa'aa fadhan kaanii sa'aa fadhan gabbahanii yeroo gaarii qilleensa hojii fudhatanii dabarsanii isaanii hojii dabarsa kana dhibbarraa dhibbatti kana duuba hin jiru kana namoonni na beekanilleen warroota biyyaana jiru sirriitti beekanii jechuu barbaada. No, maashaallah galatoomi zakkiin amala isaatirraa waan isa gammachiisu lama akkasumatti amala keetirraa silaa amala kana rabbiin irraa dhiise jettee hin feene keessaayis lama waan amala keetirraa si tolu lama waan hin feene lama. Amala kiyyarraa immoo amala keetirraa maaltu si tola amala ifumarraa hoo? Bakka ani nama bakka yeroo hunda masgiida dhaqee salaatee ibaadaa godhee salaata fardii eegaan salaatee booda sunnaa salaatee masgiida keessa taa'ee zikrii godhee rabbii kiyyaa wajji haasa'u wanni sanirra na gammachiisaa hin jiru baleessa kiyya kan duraa. Maashaallah. Amala keetirraa silaan amala kanaa qabaachuu baaddeettee wanni qabdoo ni jira. Waan hin feene jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hijibuu fi basta namaaf quudha dhabuu riiba dhabuu qomatan agartee namni mana daabboo godhee gartee ilma namaatiif gammachuu dhabuu san inumanii sin jaaladhu namni illeen akka akkas ta'ullee hin barbaadu. Maashaallah. Namoota keessaa nama akkamtu si aarsa yeroo gartee nama akkamtu si mufachiisaati. Nama keessaa namni na aarsu nama gartee akkanumatti lafaa ka'ee waan takka osoo hin yaadin waanuma fedhee waanuma bakka hin dubbadha jedhu wanni beeku nama ofaanii baatu kun waan atiif gaarii si fakkaatu nama kaan aarsitu. So waan akkanumatti waanuma fedhe namaas arrabsuus taatus namaas qeequus tahuu bakka waan afaaniif illee dubbachuu hin tolle nama dubbatu hin barbaadu.
Thank you. Asumaanuu gaafiin zakkiin deeggaraa Arsenaalii yeroo hedduu maaliyaa Arsenaal sirratti agarra. Arsenaal deeggartaa kilaba kubbaa hambataa kilabni deeggartan. Akkuma nama dura jetti ani deeggara Arsenaal osoo hin ta'in jersii maaliyaa isaaniitiin uffachuu barbaadan. Okay. Malee deeggara Arsenaalii miti ani Real Madridin deeggara. Okay. Galatoomii ulfaadhu zakkii keenya gaafiileen itti aantu akkana jetti eeyyeen godhe yookiin immoo lakki goonee jettee deebista yoo waan kana gootee jiraatte godheetta yoo hin godhin immoo lakki hin goonee jetteeti bira kunnaa jechuudha. Okay, gaafii jalqabaa jireenya kee keessatti akkaan rakkattee boochee ni beekta. Ni beektaa? Rakkoodhaaf? Jireenya kee keessatti akkana itti ilaal gaafiin eeyyeen godhe yookiin immoo lakki hin goone qofa jetteeti deebista. Jireenya kan kee keessatti akkaan rakkattee boochee ni beekta. Yoo beekte hin beeka yoo hin beekne lakki hin beeku. Rakkadhee hin boonye hin boonyeen dhugaa dubbachuuf yoo immoo jaalalaa fi namni waa sirraa tahee yookaan ilmoon sirraa dhukkubsattee booyuu ni malta. Waan biraatiif rakkoof jee hin booye illee hin booyilleedha. Thank you. Jireenyi sitti hedhaawee maaliifiin jiraadha jettee cinqamtee ni beekta? Lakki. Jaalalaan qabamtee boochee ni beekta? Jaalalaan boochuu akkasitti booyuun hin mala. Nama bochisee faa wajji boo'ee faan hin beeka. Bochistee imimmaan ishii deebi'ee bochise wajji boo'e. Okay. Maallaqa namaaf ergitee namni san maallaqa bakka hin taanetti baasee osoon erkuu baadheettee sheenoyitee ni beekta. Ngooneesi durmaanuu waan sanaan waan hin erguu bikka naammaltu bikkaan irratti hin baasa jee yookaan rabbiin irraa jaalatu irratti hin baasa yookaan waan inni namni sanitti nagaafate sanii ilaalaa jechuudha. Inni yoo fedhe na duubaa waan fedhe yoo godhe san isaaf rabbi qabdi jechuudha. Ilaayin Oromoo ta'uu baadheettee sheenoyitee ni beekta. Sheenawullee hin beekuusi Oromoo ta'uu kiyyaafillee illee hin gaabbu. Bagaan ilmoo Oromoo ta'ee jee ittiin boonaa ittiin illee hin dhaagadhaa. Namni ati harkaa isaan feene garuu maallaqa si gaafatee kannitee fi ni beekta. Hangan qabu san. Osoo hin fedhin zigaalteetuma namni si gaafatee amma zigaalumaaf osoo hin fedhin kannitee ni beekta. Zigaaleen beeku yoo niin kannuu fedheef dhuma keessaa beekin kannaaf. Firri kee osoo maallaqa si gaafatu fira kee diddee nama biraatiif or nama sin beekneef kannitee ni beekta. Hin beeku. Gaafii jaalalaa nama gaafattee no sirraa hin qeeballu siin jaanii ni beekta. Nama hedduu of course ati isa. Qabaa miti yoo ati isa. No wanni siin jee no ati osoo bultittiin se'in ati gaafii jaalalaa nama gaafattee namni si didee ni beeka. Osoo gaafa dardarummaa keetii. Nan jibne lakkii wakkamittuu na didee anatis. Fayyee. Gaafii jaalalaa si gaafatanii noolatti jaartiin qaba namaan jettee dhalaan jettee ni beektu. Hedduun hangan qabu sanfaan. Okay. Maallaqa gaafa ijoollee faamilii tante jalaa shawwaddee ni beekta. Neeba waan akkasii. Zariirraa hin qabnu waan akkasii. Barsiistuu tanteetirraa jaalaltii si qabdee ni beekti. Neeba. Okay. Jaalallee saahiba keetii jalaa janajjantee ni beekta gaafa dardarummaa keetiitiin baata. Neeba. Hin beektu. Hin beekatis. Okay. Jaaba. Hin beektu mee? Neeba rateeroo. Okay. Galatoo. Namoonni tokko zarkii keenya yeroo hedduu wal bira qaban wanni kun wal faallaa ta'eetiif namoonni garuu wal bira qaban irra guddaan namaa jaalalaa caala ja'a. Irra guddaan namaa maallaqaa caala ja'a. Ati mee waan kana lamaanuu wal biratti agarte jaalalas qabeenyas agarte namni keenya yeroo takka immoo waan walitti fakkeenyaaf chaalenjii godhaniiti wal bira faa kaayan waa lama.
dubartii akkaan qabeenya qabdu garuu tasin jaalanne jaaniiti fuutamoo dubartii qabeenya hin qabne ta garuu jaalala qabdu fa'aa fuuta jaaniiti akkasii wal bira kaan. San jechuun qabeenyaa fi jaalalaatu wal dorgomee jechuudha bakka kanatti. Ati mee bakka kanatti qabeenya moo jaalalaatu caala jetteeti amanta? Lamaanuu agartee jirta waan ta'eef. Jaalalaatu caala. Waaw qabeenya jaalalaatu caala. Qabeenya irra jaalalaa caala obboleessa kee. Aboo warri qabeenya maallaqa jettan kunoo dhaggeeffadhaa warri lamaanuu harkee kana jaa. Maaliif kana jechuu dandeessime? Maaliif jaalala caalchiste qabeenya jaalala? Maaliif yoo jettee gaafii bareedduudha. Namni qabeenya ilma namaa fida. Digalee. Jaalala yoo qabaatte immoo jaalalaanii gammachuu fi abdii hortee qabeenya sanuu akka harkattutti deemtaa jechuudha. Kanaaf yoomiyyuu taanaan qabeenya boruu harkattaa, boruu dhabdaasi, jaalala dhugaadhaa yoo qabaatte immoo jaalalaatu caala waan wanni jaalalaan qixxaa'u hin jiru. Thank you. Galato. Bakka tana yoo dandeessan hawaasni bakka tana akka naa waraabdanii fada viidiyoo akka hundi keessanuu yoo xiqqaate namni hedduun akka waraabdanii fada gaafilee nama Zakii gaafadhu tana gaafii itti aanu tana. Egaa waan hawaasaaf gumaachite irraati gaafanne waan kana hundarraati gaafanne ani ogguun daddaga'u ijoolleen natti hin tulle mee gaafuman isaa wal bareen gaafii tana gaggaafadha jeetiin ol sii kaa'ee arra guyyaan dhufee mee uffatootaa fi waan Zakiin uffaturraa gaafii xiqqisoo isa gaafannaa. Zakiin kopheen isaa firiin afur yoo walitti hidhamte biyyatti mana jaartii naan jeesaa inni fiyya tokko mee sangaa nin gaafadhaa jeetiin gaafilee fiyya keessa gaafilee naqee mee gaafilee tana tartiibaanii si gaafadhaa tartiibumaan naa deebista. Zakii qabattoon danda'e ta'irra qaalii dooraala meeqa ta'irraa gadhaantu dooraala meeqa? Dhugaa dubbachuuf gaafii keessan osoo hin deebisne duratti ani waan bareedduu uffachuu fi waan qaalii uffachuun ni'imaa rabbii mul'isuu fi gartee mee wanni tunoo kopheen rakishaatii fi qabattoo rakishaatoo dhiiroo mee garaagarummaan isii maalii taqaalii ta'u akkamii kopheen qaaliin karaa haayiwee bareedaa irratti hin deemtamu akkamis komfortibili moo kopheen taanis yoo uffatte akkamii yaada jedhu irratti laaluu fi waan kana bitadhee laaluuf waan jedhe garuu gaafii keetti irratti yoo hin deebi'e ani nama gartee qabeenyummaa kiyyaa fi as keessatti dhaadachuu taati nama olwantummaa gartee as keessatti barsiisuu fi wanna jiru. No. Tun gaafii teenya. Tasanii sin laalchisu. Tasanii tun gaafii teenya nus si gaafate nu deebisiidha. Nuufi hawaasaa fi namni hundi baruu feeneeti as bakka kanatti ol fuudhuu fi ol feessuuf yoo inni jaamu takka illee hin jiru gaafuma teenya si gaafanne just gaafuma teenya san akka nu deebistu feena. Hawaasnis akka ati nama of ol hin fuunee fi ol hin dhaqqaabbanne akka farratti wanni beekuu qabdan an Zakii yeroo inni gargaarsa kan nu isaa poosti godhu arkeetis hin beeku gaafiin tun silaa gaafii achi gad jirtu ganan gaafadhu ture. Mucaan kun nama waa poost illee godhuu miti akka inni of ol hin fuunee fi of hin dadhaanne namuu hawaasni guutuun si beeka akkasitti nu jalaan qabatanii fi just baruma fanumaaf baruu barbaanneeti jalqaba gaafiin jalqabaa qabattuun Zakii irraa gadhaanti rakishaan meeqa qaaliin meeqaa jetti qabattu irraa eegalla waan ta'eef. Dhugaa dubbachuuf itti qaqqabuuf hedduu miira keessaan galee abdii kiyya ani itti dhaaduuf illee osoo hin taane qabattuun dhugaa dubbachuuf irraa gadi jeeyoonii sittiinee 750 irraa qaaliin hidha haga 1,100 deemtu. Kophees yoo as deebinee dubbannee kopheen naannoo fadhamaa har'a qaaliyooniin jee ta 650 tarra rakishaa 500 kana immoo kana hunda waan maallaqa baasuu fi yarqee facaasuu fi ittiin dhaadachuu barbaadee osoo hin ta'in ilma namaati umriin ati keessa jirtus si murteessiti
waa bareedduu uffattee waan bareedduu boontee onneechuu barbaadda agartee. Maaliif ani by the way namni maanuu hogguu waa xiqqoo takka harkatee rabbii waa isa biratti beeku wanni ati irraa hin gammadin wanni siif hin taane abbaa keetiifis hin taatu yoo ati gartee yeroo keessa jirtu kanatti irraa uffattee irraa nyaattee irraa dhiigee waan bareedaadhaan karaa rabbiitti irratti illee hin baasin wanni ati himattuu jiruu tanaa wanni irraa gammachuu jettee si'aachisuu hin jiru hin jaa. Kanumaa wal qabatee ani dhugaa dubbachuuf waan kana ittillee hin gammaduus immoo laalumaa fi wanni hunnee waan akkanii akkuma reefu gaafii xiyya keessa si deebisee si haasanitti kophee bareedduunii fi kopheen gartee tarahashaatis haruma tokko irra deemtaanii sanis lafuma irra deejjettaanii garaagarummaan qabdi. Yoo aayaa walirra qabaachuu fi walirra bareedduu yoo taate malee sanumaa fi kanumaan jaa obboleessaan. Thank you. Galatoomii gaafii tana beekaafiin si gaafachuu fedhee gaafiilee nama hedduuti. Namoonni tokko tokko fanii fi qabeenya illee hin qabne as gubbaa akkana waan akkana qabna jaanii fi yeroo hedduu akkana jaanii namoonni immoo akkana qabeenya qaban addii kana agartan ogguun gaafii tana dhiyeessuuf akka inni itti of dhoksee lubbuun asii galtee so anis beekaatiin gaafii tana gaafadhe galatoomii jennaanii sila namoonni tokko tokko an akkana jeetii dubbataa zakkiin nama akkasillee akkan ta'eenii agarree jirra sanii fi hawaasni illee ammaan tana baranii jiranii tole. Gaafiin itti aantu miidhaan nama qabeenya qaburratti gahu kagaruu nama normaala jiraatuma normaalatti usee jiraatu irratti hin geenye ni jira. Miidhaan garuu nama qabeenya qaburratti miidhaan isarra gahu yoo jiraate ammoo nama qabeenya hin qabne irratti hin geenye miidhaan kophaatti nama qabeenya qaburratti gahu amma ni jira fakkeenyaaf kophaatti. Miidhaan ati namni qabeenya qabu akka lamatti hiikama gartee. Miidhamuus ni dandeessa ittiin illee of eeguu ni dandeessa yoo karaa rabbii irratti fi waan toltuudhaan kan daleetti yoo taate. Saniifuu miidhaan kophaatti irra ni jira jechuudha. Miidhaan ni jiraati. Miidhaan amma fakkeenyaaf yoo ammaati qabeenya qabaatte yookaan namni siif hin gammadu hattuun ittee raabsi godhu wanna gootii waa hedduu keessa galuu dandeessi. Janamaa keessa bitaa ufaan namaa seentaa bakka xalaatni fagoo dhiisi keetiyuu siif hin gammadu jechuun gabaabumatti gartee akkuma amma fakkeenya reefu maallaqa reefu asirraa gaafatte tuqeessaniiti mallayni xalaata sitti bitu galee. Garuu yoo karaa toltuudhaan irratti baastee waan toltuun daleeydee rabbi illeen si eegaa maleekotan isaati illeen si eegaa isaanii gaditti atilleen ife idaa jechuu maallaquma kanaan. Kanaaf haala dhachuutu deebisaan akkana jee yoon deebisee irranaaf dhiyaata jechuun yaada. Thank you. Galatoomii. Daawwattoota keenya jiddumaanuu warreen biyya adda addaa keessanii daawwachaa jirtan hedduu galatoomaa ammallee sagantaan keenya akkuma itti buftetti jirti. Egaa hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu waliin turtanis abdii qabnaa inshaallah yeroo muraasaatti nu oofee isin qabnee. Okay. Sheekootii keessaa itti gaafiin mee namoota sadii namoota akkaan dinqisiifatu sheekoota keessaa mee mukan taa isaanii. Warra biyya alaa jiru kana moo warra biyya jiru? Hunda waluma okay warra biyya alaarraa nama lama warra biyya keessa jirurraa nama sadii okay shanii sii godha. Warra jirurraa jechuun warra du'eerraa. Warra jirurraa kun jirurraa. Okay warra biyya jirurraa yoo jenne warra jiranii haduwan illee rabbi rahmataa godhuu fi ulamaalee gurguddoo qabna by the way ni tiyyate rabbiin umrii dheertuu gartee warra jiraniifis rabbi haa hannu haduwaniif illee jannata firdoosii rabbi isaan haa qananeessu. Akka ammaatti warra jiran keessaa akka hawaasa keessatti beekamuu fi dhimmiidhaan beekamuu fi kanaan yoo wal madaallee jechuun laallee namni akka malee bakka umrii itti keessa jiru kaniin akkaan jaaladhu kaniin akkaan kabaju
guutumaa guutuutti ani sheekotaan kiyya gazawee hunda ni jaaladhaan ilmaanuma sheekotanuma islaamaa hundaa wayittis galee waan hin jijjiiruu hin qabu. Keessa immoo kan walitti dhiyaatanii fi agartee hogguu hadiisa ta'ee yookaan da'awaa hogguu godhu gartee haasoon isaatiillee namatti tolu. Kaniin akkaanillee dinqisiifadhu, kaniin akkaanillee ulfeessu abbaa keenya baabaa Shiyaamiin Ibrooti. Aduraa. Takka. Kan lammaffaadhaa gartee yoo gartee egaa filoo taatee Shiyaalii Jimmaatillee namaan akka malee dinqisiifadhu. Lama. Sheekh Jamaal Aliyyiitillee dargaggeessa coolleedhaa nama gartee hedduu namatti tolu innis isaan wal qabsiisee yoo silaa naa idaate Sheekh Musaa Suwaalaa fa'aa Idaadha waan qabu. isaanis hedduun dinqisiifadha warra akka malee gartee ittiin boonu warroota biraatillee sheekottan akka Sheekh Salaam Baalee isaas akka malee dinqisiifadha akka malee jaaladha. Obboleessa keenya kadardaraa san ishee ibsaadha. Ibsa. Isallee akka malee jaaladhaani. Guutumaa guutuutti walii galee jechuun ishee raayyaa abbaa mancaatiis galee ishee Abdurrahmaan kana shiidaansaa ijoollee isaatii wajjin illee habaasu san maqaa isaanii irraanfadhee. Ustaad Najjaash. Ustaad Najjaash. Shee Anas. Guutumaa guutuutti warroottan maqaa isaanii asirratti hin yaamnin kaniin maqaa isaanii isaan hin beekne immoo sooshaal miidiyaa irratti isaan argu hundaa'u kuutaadhaan osoo hin madaallee si galtee jaalalaa fi kabajaan qabaa jechuu barbaada warra biyyarraa. Agasii warroottan as jirurraa jechuun dura dursoo jechuun namni akkaan jaaladhu akkaan kabajuunis akkaan dinqisiifadhus akka saahibaatti yeroo hunda wajjin yoonanillee kararraa maqee yookaan waan akka gartee abbaa akka obboleessaatti akka saahibaatti akka aalimaatti. By the way sheekni kun nama akka Noorz Ameerikaatti illee nama ilmii fi waan hundaanuu gartee fiqii fi waa meeqaan dhugaa dubbanne namni haga ilmii akka isaa qabu jiru. Sheekha keenya qaalii akkaan kabaju Sheekh Asad Sharifaa umriin haa dheeressu isaan sin jaaha duraa kaniin akkaan jaaladhu sigalee. Hallamadaa Sheekh Alii Sufiyaan shabaaba sigaltee umrii rabbi haa dheeressuuni namaan akkaan jaaladhu jechuudha sigalee. Mashaallah. Itti aansee obboleessa keenyaaf keessallee ni jira. Sheekh Hamzaa Sheekh Jaabir sigalee namaan akkaan dhugaa dubbachuudhaaf dinqisiifadhu nama hayyuu coollee nama gartee waa'ee teeknooloojii wajjiinis wal qabatee yeroo hunda jechuu gartee saba keenya bira kan jiru isaan ja'a yootti naa idaatillee silaa numaan fadha hedduun qaba. Gaafiileen itti aantu hedduu waan jirtuuf hangadumatti irraa dhaaba. Galatoomi hunda isaanii rabbi umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Hunda isaaniitu. Wanti jalatti Sheekh Anwaar fa'aa jettan akka jirra hunda rabbi umrii haa dheeressu. Galatoomi gaafiin itti aantu mee munshidoota keessaa nama sadii nama akkaan dinqisiifattu. Muufannee jettee malee munshidoota sadii nama ati dinqisiifattu. Takkaffaan Muwaas Muhammad shabaaba sigalee akkanatti geerarsiisaatii fi gartee sagaleen isaa tana gartee dhalaa tana roraastu sigaltee. Mucaa san hedduun dinqisiifadhaa hedduun jaaladhaani. Isumaan wal qabsiisee saahiba isaa kan inni yeroo hedduu kiriitti wajjin dalagan roobsan sigalee. Roobsan mucaan san by the way mucaan san warra Direedawaatii miti warra biyya keenyaatti warra Haramaayaa sanuu ganda ni fudhatanii. Faamiliin keenyatti dhalatte ganda muudeeti jechuudha. Direedawatti haa guddatu haa dhalatu malee bikki abbootiin isaanii warra Haramaayaa ganda muudeeti jechuudha. Ganda Abaaboolii fi faamiliin jetti dhalatan jechuudha.
Okay. Sigare isaan lamaan takkuma jechuudha. Walitti waan qindii isaan waliif jiraniif saniifuu akka nama lamaatti ilaalamanii jechuu barbaadeeti. Nama lamaan naaf jechuudha moo nama Isaan lamaan tokko goone nama lamaan si'ate. kanadha. Itti aansee lammaffaa warra mursiidota keessaa Saalah himu eenyu akkanatti Saalah galanni siifii mootii alamaa. Saalah Mahammad. isa sanii bulessa keenya sana akka malee jaaladha ishee sadaffaadha Maahir. Mahir Mahir. Maahirii fi tokko aboon aayidii tokkottiin siidha. Mahir. Maahir malee kabraa tokko jira. Malee toltu kajee wallisisan jaa. Eewwa jaasanis akka malee dinqisiifadha. Guutumaa guututti ijoollee keenya kan musiidota hedduun jaaladhaanii waan ati carraa nama sadinaa kan ta'eef malee maaliif yoo jettee warri musiidaa dhugaa dubbachuudhaaf si wal qabsee waliin dubbachuu barbaadu. Gartee waa'ee rasuulaatii fi alayhi salaatu wassalaam waa'ee rabbiitii fi waa'ee guddina islaamummaa waa'ee gartee saabaanii fi gartee haala akkam keessa akka turan sanirra dhaabbataniiti nashiidaa kana godhanii jechuudha. Biitiin isaaniitii fi kana kilaasikaala haa qabaattu. Waa'ee dubbannee nuti warroottan kana warra deeggaruullee qabnu. Maaliif amma warra muuziqaadhaa dhawanii si gartee dhugaa dubbannee hirriiba sii dhabee jee maqaan akkana jaalalateetiin booji'amee wanne jechuurra waa'ee gartee rabbii fi guddina rabbiitii fi sa'abaa fi dalaguma islaamaatiin wallisan qalbiin itti siseentu yoo kilaasikaalallee qabaate idda gartee ati walleedhaan mirqaantee waan hin taanee fi karaa badiitti deemturra munshidni at least yoo dhageeffachaa deemtellee yeroo mana keessa teessus yookaan guma keenyaa waa'ee guddina rabbii waa'ee ergama rabbii alayhi salaatu wassalaam waa'ee islaamaa waa'ee kanarra dhaabbateeti waa'ee gartee amantii islaamaatiin wal qabateeti. Ani guutumaa guututti ijoollee keenya warra nashiidaa baastus hawli isaa keenyas hundaa'u maaliif abbaa fedhe rabbii guyyaa fedhe keessaa qaceelchuu danda'a si galee. An isaan maaliif gartee yeroo amma keessa jiru kana keessatti an dardara iddatan dhaabbadhee yoo ni ilaale artistoonni keenyas haa guddatanii murshidoonni keenyas haa guddatanii nama je'ee ilaalcha akkasiitti ilaalu jechuu barbaadeef. Thank you. Galatoomii. Okay. Yuutuubaroota Oromoo keessaa nama sadii nama akkaan dinqisiifatu. Nama sadii qofa nuu kennu. Dhugaa dubbachuudhaaf namni akkaan dinqisiifadhu yeroo hedduu waan naaf inni walitti dhiyaanuufillee waan inni sooshaal miidiyaa irra na fideefillee jechuu yoo baadhe Jaafeetuu fi dhugaa dubbachuudhaaf nama wanni inni godhu duraanis osoo isa hin beekne duraa wanni nuti isa asirratti isa harkaa turre miskiina kana qaama irraa dhiqee wajji dhiqatee osoo hin balfine sii galtee waan akkasii godhu diraamaalee adda addaa dalaguu irratti waan nama kana hunda simatee namni kun qomoon nama hundaa keessa waan jiruuf dura irratti isa qalamadaa si duraan jiraatee hin jenne dhugaa dubbachuudhaaf namni akkaan nama kana sooshaal miidiyaa irratti ijoollee gadiitillee yaamee gargaaree kara hedduudhaan wanna jedhu dhugaa yoo dubbanne silaa Jaafar durallee gartee namni ni nama ibsuu fadhu bakka kanatti waa'ee sooshaal miidiyaa irratti jechuu Shee Hamzaa Shee Jaabir dhugaa yoo dubbanne si galee walitti keenya guddaa wal duraa wal booda haa godhu malee dhugaa dubbachuudhaaf namni tokkoffaa irratti jechuu ta'uu qabu isa waa'ee immoo Jaafarii wajjinis inninis wal laallee waa'ee gartee diraamaa isaatii fi wanni inni dalaguu fi kanarratti sugguu laallu isaan lamaan anaaf akkuma tokkotti yoo naa ilaalte lammaffaa ati jechuu galee lammaffaa namni dinqifadhu ati nama kana hunda yaamtee
hawaasa kana yeroo hedduun sochii gubootu hogguu gartee waan adda addaa galee especially jaalii juus immoo joolii juus fayyaa caasaa irra keessa. Yaa isaatii fi isa lamumatti dheeyammaati gaama nama tokkotti naa idee please. Nama tokkos okay lama. Galee namni sadaffaadha yuutuubara keessatti kaniin arku kaniin yeroo hedduun illee hordofu. Amma inni sooshaal miidiyaa irrallee yoo jiraachuu baate sharmaarkeedha dhugaa dubbachuudha. Waliin gargaaramullee qabaniis warra gartee diraamaa hojjechuudhaa fi guutumaa guututti jechuun Iskandariin hanga fi sharmaarkee obboleettii teenya san tagartee illee jettee haasoftu san mustarii ammoo eenyu maqaan ishee san ijoolluma dirree hudii ta'anii dalaganii fi jadi jedus kanallee jechuu gartee obboleessa keenya kana isaan kana hundaa wajjin wal qabsiisee isaaniin dinqisiifadha jechuudha. Ijoolluma teenya baay'ee warra sooshaal miidiyaa irratti taalentii adda addaatiin asirratti dhufanii hedduu dhugaa dubbachuudhaaf dinqisiifadha. Ittiin boonaati akka ammallee itti deemaniin jajjabeessaan jechuudha. Thank you. Galatoomii hedduu gaafiileen dinqisiifattoota keessaa okay. TikTokeroota keessaa nama sadii yoo nuuf hanni jaamteen nuuf hanni ta'a nama lama nama dandeesse yoo TikTok fayyadamuu jiraatte yaa nama lama. TikTokera amma anaaf atis barreessumuma waluma duraa dhufne malee. Sariifuu TikTokera dhiisnu keessaa baasnu. TikTokera warra naqee qabfaayoonii nama warroottan gartee isaan fa'aa asirratti beeksisuudhaaf faadhuma gartee kiifaa fa'aa jedheen fa'aa yoo taate malee. Bas bira funnaa. It's okay. TikTokeroota bira funnaa. Okay. Abbootii qabeenyaa keessaa nama lama nuuni kan ta'a nama dinqisiifattu qabeenya isaan qabaataniif qofa osoo hin ta'iin hawaasa biras namoota dhaabbatan ka agartu. Dhugaa dubbachuudhaaf ilmi namaa tokko beekee hagam fedhe yoo walillee quban qabaanne yoo gartee walillee hin beeknullee hin jedhu si gartee namni akkaan dinqisiifadhu jechuun obboleessa keenya yaadataa Junaydidha. Obboleessa keenya si gartee namni obboleessa irra guddaatiif darajaa fi kabajaa namni keenya beekee wal guddisuu qabna dhugaa yoo dubbanne si gartee namni gartee yeroo duraatiif gartee diiyaaspooraa kanarraa dhufee biyya ishii galee namana gartee akkanatti haalli siyaasaa kun wanni kun jaawin duratti jechuudha gartee mootummaan duraanii jirurraa eegalee jechuudha. Biyya ishii galee fakkeenya namaafillee akka ta'u jedhamee eeggamees ka eeggamuus isaa jechuudha. Namaan akkaan dinqisiifadhu nama waan isaan jijjiiru hin qabnu jechuudha. Waanuma roguma hundaanu jechuudha. Namaan by the way yaadataa dur wal beeknanii dhugaa dubbachuudhaaf nama akka faamilii fi nama maatii keenyaa wajjin by the way akkootiyyaa fi obboleessa kiyya kanarra xiqqaatiin UK amata dheeraadhaaf mana tokko ollaa tokko deena tokko bishaan tokko dhugaa wajjin nyaatanii wajjin guddatanii jechuudha. Isaan biratti akkootiyya bira ture jechuudha. Nama ittiin illee boonnuusi nama eeggannuusis nama ija teenya jennee yaadnu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechaatu ittiin na hanqata. Waan isaanii ibsu jechuudha. Thank you. Galatoon hedduu jidduun yeroo takka uummatatti waadaa maddaa. Ustaaz Hamzaan Zakiin Dallaas follower kuma 10 gadiin akka gadi hin buune naan jee hojii manaa naa kan. Isiin immoo hojii manaa sana yeroo takka Zakii irratti qaatuma amma nama 7,000 irra jira. Namni 3,500 jira yeroo takka namni follow hin godhin. Taataa godhaatii yeroo takka hojii manaa san jalaa please na baasa nama 3,000 hafe 3,000 tuqaa 10,000 galcha. Obboleettii teenya yuutuubara Ifraa Maamilee by the way as jalallee ni jirti. Gaafiidhaa fidde gaafiin ishiin abdii isin qaba bikka tanatti bikka nama lama naan jette yoo ati irraanfattellee. Nama okay. Isaan fidnaa dhiiroo qaboottoota keenya kabiraa akkanarra laalaniif deemtaa dhiiroo ati. Nama tokko. Lammataa nama gartee daawwaanis gartee daahii nama kamalee gartee hawaasa keenya kanaafis ispeeshaalii nama dargaggeessa ta'ee diin islaamaa barsiisuunis qabeenyaanis dura jiru obboleessa keenya
yaadasatti aansee Sheikh Jamaal Aliyyiti namaan akkaan dinqisiifadhu nama guutumaa guututtu ani dhugaa dubbachuuf nama keenya kan hin beekuu fi kan hin beekneehu siigaltuu xiqqaa boruba nama ol ka'ee dhalatee guddatuuhu nama darajaatti godhuu fi namni keenya ammaas nama keenya hedduu abbuma fedhee nama guddatu tokko kutaan osoo hin laallee ilaalchaa fi gocha isaan godhanii fi fakkeenya namaaf ta'aniif namni nama dinqisiifamuus qabu nama galatnilleen isaanii malu sigale yee obboleettii teenya ta dhalaadhaa tagartee yeroo duraatiif dhalaa keessaa Mother Teresa jaaniini hin beekamtu as magaalaa North America Minnesota jirti maqaan isittilleen anyway Oprah'dhaan irra guddaa beekamti isanii jechoota akka malee dinqisiifadhuusi isaan kana fi kanneen kana fakkaatan hunda kan hin beekne jechuudha inshallah warri asirratti fakkeenya namaa ta'an arkurraa jechuu barbaadeetti si galee immoo hedduu jira qabaatota namni keenya hedduu qabnaa kaayee asirratti fi mul'isin dhugaa dubbanne warra biliyeena 3 fi meeqa gartee amatatti taaksii mootummaadhaaf galchuu jira dhugaa dubbanne si galtee warra hedduu qabna garuu nama fakkeenya akka isaanii ta'ee akka namoota nulleen jajjabeessineen namoota keenyaa fi hawaasa biraatiif illee akka fakkeenya akka ta'anitti nutilleen isaan duuba jirraa hin gabaabnu. Maashaallah. Galatoon ulfaadhu. Haragaa fi ta'amtutti dabra. Obboleettii teenya yuutuubara Ifraa Maammilees jira jirti baay'ee gaafii tana maqallee sin kaasu jennaan naqaasii naa gaafadhu dirqamaa gaafiin tuneettee wanni ishiin jette obboleessa kiyya zakki aniin tun hedduu lafee waan hedduut akkas godhee naaf milkaa'uu didee so maaliin godhuu qabaa yoo maal godhee akka kan kee kanallee ta'uu baatu tujjaaraa oorsii ol tujjaaruu danda'a karaan ati dhaamseeti naa dhaamtu maalii jetteeti gaafii tana koomentii jalattis gootee gaafileen ishii wal qabatu gaafileen akka ishii immoo ishii wal qabate hedduutu achi jala jira. So isaaniif amma ijoollee kanaaf warra waa hojjetu godhuuf warra akkanatti lafee milkaa'uu fi fattaa fi kana godhuu jiran isaan kanaaf walumaa galatti maal dhaamtaaf obboleettii teenya kanaa wal qabate hundaafoo. Dhugaa dubbachuuf ani abbaa qabeenyaatti miti abbaa qabeenyaallee hin jechuullee hin barbaadu namni akka abbaa qabeenyaallee naan jiruus hin barbaadu maaliif nama akkasitti onna jechuu barbaadu miti nama rakkataa gartee abbaa miskiinaati yoonti yaamamee hin barbaada gartee. Obboleettii keenya eenyu Ifraa jettee? Ifraa yuutuubara yaa. Yuutuubara obboleettii kiyya dhugaa dubbachuudhaaf wanni hundinuu beekii bu'aa bahii meeqa keessa dabartee namni hundinuu lafaatii kana immoo rabbiinis ittiin si mokkora hogguu takka laaftumatti rabbi siif laaffisuu danda'a. Hogguu fadhees obsaati qabduu fi nama akkam akka taate hagam takka atis gartee yoo rabbiin si waa'ee qabeenyaa ilaalchisee yookaan karaa hedduu rabbi si mokkora gartee kanammoo obsaanii du'aayii godhachuudhaan ibaadaadhaan khayrii xiqqoo osoo hin jenne waan gartee rabbitti si dhiyeessaa irratti hedduu yoo jabaanne hundinuu abbummaan fedhee ilmummaan namaa jechuudha rabbiin wanni siif hin laaffisne hin jiru qabeenya ilma namaati hafidu gartee wanni duraa immoo rabbi irratti hirkattee isaaf qulqullaa'uu karaa inni irraa jaalatuu fi waan inni jaalatu dalagu kana yoo ofirraa eeyne hedduu dhugaa dubbachuuf namni qabeenyi haraamiin walitti qabdee guddachuurra qabeenya halaal xiqqaa tokko barakaa kaatileen irraa gammaddee irraa nyaattee irraa dhugdee maatii teetii fi hawaasa keetiin itti gargaartu. Rabbi biratti illee boruu ajriin suwaamni ol si hayyamu wanni san irra caalaa hin jiru. Kanaaf obboleettii kiyya jabaadhu abshir je'ii rahmata rabbii irraa garaa hin muratanii rabbiin hanga addunyaarra jirtu hanga abbuma fedheewu osoo hin gammachiisin osoo garteen iyyaa isaa waan inni yaade san waan rabbi irraa jaalatu yaade san hanga guyyaa tokko ta'ee nama san quuqarraa baasee hin gammachiisin abadan addunyaarraa namni isa ofu hin jiru. Isin wal qabsiisee obboleeyyan keenya hunda warroota kuttaa fi
bu'aa bahii meeqa dalagaadhaa fi qabsoo meeqa jiru tana wajjii wal qabee dabaruu fi dhabdeellee rabbiin amarraa eegalee rabbi isiniif haa ta'u abshir ja'a rahmata rabbii irraa abdii hin muratina waan xiqqoo qabdan rabbii barakaa keessa isinii haa kaayu rabbiin danda'a addunyaa irratti isin haa gammachiisu jechuun ni barbaada. MashaAllah, thank you. Galatoomii. Tokko saahiba kiyya tokko jira jala yuutuubara, tiiktaakara, feesbuukara illee jira naaf akka obboleessaati. Ibsuugaa ni beekta jeetii yaada ibsuu obsedha. Nuti warri as jiru fuudhiin nu fixxee nuufoo maal nu dhaamaa jee koomantiin garee barreessu jira. Meediyaa warroota as jira kanaafoo maal dhaamtaa? By the way, obsee taduraa online irratti hin arkaa asuma wajjin hin beekaawi. Yeroo biyya baqataa sanitti diraamaa fi wanta takka achirratti waliin gootanii baga rabbi si gammachiisee haadha manaa teetii wajjin wal si garsiisee si galee dura dursoonni sanirra caalaa hin jiru beeka si galee. Namni meeqaa agarra nuti dhugaa dubbachuuf bahar gama kana oguu baatee yookaan jaartiin yoo dura baatee yookaan jaarsi dura bahee namni keenya as garagalee taa'ee jaartii eeggatee jaartii isaatii wajjin wal argu jechuun ولا كهريا جيتي والقادم كده كنو هجم تكجرتي يسينس جاللاتي فبجاي ساف قبضو غرسيستي إني اللي هجم تكنا ما جرتي أبصا قبو نما هجم جرتي بكاجرتي ساتنا جالتو غرسيسا بغرب بس جم تشيسين جاني وقاداتو أمر وفته سيجلته ربي مولافتك ربي نتي arraan dhufee fi haleen dhufee hin qabu si galee ogguu fedhu laaftumatti rabbii irra nama tokkoof dabarsuu danda'a. Tokkoof immoo yeroo qabeetii fi adeemsa keessa rabbiin turtee tattaaffii dalagaatii fi haruma hedduu sababumaatii godhuu irratti si gargaara. Ammumatti rabbii siif haa ta'u dhugaa yoo as deebinee dubbanne Kanadaan ikoonomiin isiitis xiqqoo haalli carraa hojiitilleen akka biyyootan Ameerikaa kanatti hin jiru. Maaleen isaaniitilleen xiqqaadha garuu abdii qabaatanii si galtee yoo gartee tattaafatan boruu waa harkata abshiriin isiniin ja'aa jettaan atiin wal qabsiisee ijoollee teenyatti agartee biyya baqataarraa Kaayiroorraa dhuftee jira, Keeniyaarraa dhuftee jira. Ijoollee hedduu jira karaa biyyoottan baqataarraa dhufan kana hundaa'u abshajjaa warra hojii malee taa'u jiru jira warra agartee dhugaa dubbachuuf namarra hirkatanii laammaan tanaatti illee hojii osoo hin hirkatiin ba'aa namarra taa'anii jiru jira rabbiin yeroo ammaarraa eegalee rabbi isin haa furu dalagaa isin yaaddanii fi akkaataa isin itti yaaddanii oolitti rabbi isiniif haa ta'uun ja'an. Ulfaadhu galatoomii. Osoon gaara gaaffiidha ittaantu dabarre barattoota keenya hedduu tokkotu as jala jira. Barattoonni as jala koomantii harkutti jira. Nuufoo maal dhaamaa amata meeqa lafaanee amata meeqas barannee